ፍትህ ለሲምቦ ሴቶች ላይ እና ህፃናቶች ላይ የሚደረገው ጥቃት መቆም አለበት። በስቷል። አሁንስ በስቷል። ሁላችንም ድምጽ ሲምቦ ጀዳምቲ ዳይሞገ ኩዳኒ ጨቴን ኩፍኔ ተበቴን ኩፍኔ ጉዴዱ አንን ከነከሲው ጀደ ያከሚና ክዱበዱ ለጥፋታና ዳኢማ ጥቆ ወጋ ኩዳኒ tokko erga kaleeti suura kanarra deemaa turte jawaarillee maxxansee ture feesbuukiin guutuun isimachu akkam jirtani nageenya keessanii badhaadha so guyyaa guyyaan shamarraa waliin daa'imaan olii wal qabsiisee wanni dhagaamchufa waan gurraafu namatti ulfaatudha dhuga dubbachuu fi simboo jedhamti daa'ima waggaa 10 ceeteen kuufnee taphatteen kuufnee gudeeduu anin kan akkasiu jedhe akkamiin akka dubbadhu natti ulfaatan an ilmi nama waan akkasi tolchu sammuu hin qaba wanni jedhu qoho na shakkisiisa amma gara wali jabaachuu keessa darbine bineensu wali ta'aa jirra daa'imni diqqoon kun man balleessite ofiifu an dhuga dubbachuu fi ilmi nama akkasitti iyyuu hin tolchu an namni sawna wanni warri waan akkasi tolchan kun nama natti fakkaatanu maalinaani hagta ulle nami naasu waliin qaba betta namumma waan si dhagahamu jira so angochi kanaafi jechayyuu hin qabu non cufa simboof sagalee haataanu waan jedhuun beek dhugaa rabbi ፍትህ ለሲምቦ ሴቶች ላይ እና ህፃናቶች ላይ የሚደረገው ጥቃት መቆም አለበት። በስቷል። አሁንስ በስቷል። ሁላችንም ድምጽ መሆን አለብን። ሁላችንም ኢትዮጵያዊ ለሄቨን ድምጽ እንደሆነ ነው ለሲምቦ ድምጽ መሆን አለብን። ሲምቦ ተገላ ተደፍራ ተሰቅላን የተገኘችው ራሷን ህፃን ገና 10 አመት ያልሞላት ህፃን ልጅ ራሷን በራሷ እንደገደለች ራሷን በራሷ እንደሰቀለች አድርጎ ሰቅሏት ነው የተገኘችው። እባካችሁን ሁላችንም ድምጽ እንሁንላት። የሴቶች ጥቃት ይብቃ፣ በቃ ይብቃ። በጣም ነው የሚደብረው والله العظيم ባለፈው ጊዜ ፍትህ ለፌቨን ስንል ዘር ሃይማኖት አልመረጥም ነበር። ሁላችንም ወተን ፍትህ ለፌቨን ስንል ነበር። አሁን ግን ማናችሁም ዝምታችሁን እየሰበራችሁ አይደለም። እዚህ ጋር ዘርና ሃይማኖት አይደለም የተደፈረችው ህፃን ልጅ ናት እና ፍትህን ጠይቅ። አሁንም ፍትህን ጠይቅ። ፍትህ እንደማናገኝ እናውቃለን፣ ግን ቢያንስ ድምጻችንን እናሰማ። ይበቃል። የሴት ልጅ ጥቃት እዚህ ጋር እንዲቆም ይበቃናል። በቃ ሰለቸን። እንዴ አይሰለችም? እንዴ ሁሌ ማትስማት ዳኢማ ጥቆ ወጋ ኩዳኒ tokko erga kaleeti suura kanarra deemaa turte jawaarillee maxxansee ture feesbuukiin guutuun isimachu daa'ima akkasiisani irra hedduun keenna manaa qabna mee amma mucayyoon suni osoo seenaatti yataate ho isin hunduu warra ilmoo qabu irra guddaan keessan warra ilmoo argachuuf deemu warra fuudhuuf deemu osoo daa'imni sun seenaatti yataate ho maaltu natti dhagama hinjiraadha issammaan osoo teetaate ho ilaa bar wanni tokko yoo galee gara kee fudhattee ilaalta min sammaal yaa lij ila warri kolfitan kun hin kolfina please hin kolfina ati yoo feete abiyyin deeggari yoo feete marroo deeggari yoo feete jawaari hin deeggari anamma deeggara jawaari deeggaraan jawaar tokko daa'ima sabiyyii kichuu lafaa dhuftu abdii boruutii miti nama guddaa akka miidhu hin barbaadu lafa keennaaf warra siyaasaa keessaa namni lubbuu kiyyaa ol injeru insobu akkana dho zamana akkana dho messengerii lubbuu kiyyaa ol injeru lubbuu ofiitti ol wanni jaalatan jiru namni ani jalqaba irratti the first love dinqisiifadhuuf jaaladhu Oromoo keessaa Jawaarno taaqallachu garuu deeggaraan Jawaar tokko yookiin bodyguardin Jawaar tokko akka gocha suukaneessa ilma Oromoo kichuu daa'ima Oromoo lafaa ol deemtu miti ilmuma namaa irratti raawwatu hin barbaadu nama taate nama ilmoo qabu taate nama ganaa ilmoo argatuuf deemu taate waan akkasii namni deeggartu I don't know akkatti namummaa keetu na dhibaa jechuun ammaaf viidiyoo kana share godha hundi keessan warri na dhagaa jirtan share godha dhiyoo kana kara Gondar kanatti daa'ima xiqqoo wayi warri ollaa wal jalaa gudeede amaar iyyite Oromollee wajji iyye sagaleen taamee fi hamma danda'ame waan ilmootan ittiin obsa wanni akka ilmoon jiru addunyaa kana gubbaa homa fedha yoo sii godhan amma haadha san abbaa san waan feete yoo gooteef garaa isii fayyisuu hin dandeettu qabeenya feete yoo kenniteef mana feete yoo kenniteef onneen isii dhoote walitti fayyuu hin dandeettu garuu namni gocha akkasii raawwatu daa'ima sabiyyii kutaa lama barattuu kutaa lama umrii isii 10 kichuu foon kichuu daa'ima tanarratti raawwatu ardallee akkamiin nama dura gabbaya borullee rabbii isaatitti maal hima
Please maalif waan akkana kana dalayna inde masagaagalu wonuma jiru humna walitti argisiisuun hooma jiru beera guguddoon qabatu daa'ima kichuutan gudeede ajjeesuun maal jechuudha maal agarsiisa waan fedharratti karaa amantiitilleen karaa siyaasatilleen karuma fedhen waan deeggaramuu miti jechuudha ka ilkaan kiyyaasan dhibin ilma haadha kore ilkaan sirra haa yaa'u sheergo nuti wani dubbataa jirru waa'ee lubbuu namaati isii wanda jala deemtee haasoftu waa'ee ilkaan kiyyaatti rakkoo miti ilkaan kiyya fedhu dhiqachuu baadhaa jechuudha ayaa gabaamessu gowwaa kana bar ummata qashimii akka harreetti yaadu kana na aarsa baran ikko dhaloota kana keessa jiraachuun kiyyaan yeroo tokko isuma dhugaa rabbii isinitti mana gaddisiisa jazboota hudduu jalaan kaane halkanii guyyaa waa'ee hudduu yaada shayni keessan hudduu beerri teessan hudduu bantee garbeejii gootee it is normal loo isin jetti isin wanni yaadda waa'ee hudduuti nuti kan dhukkubsaa jiru waa'ee lubbuu namaati lubbuu nama keessayyuu lubbuu daa'ima sabiyyii abdii boruuti minaa gabbaasilaayinee xirsi jazba maalumaan inna dhiba barko bataam yaasaazinaan ikko garaa nama guba bar ilmoon qabdu ati namarraan dhalanne ati haadhatee yaadadhu bar akkuma haati tee baatii sagal garas si baatte waggaa lama duudas si baatte halkan irriba dhabde guyyaa boqonnaa dhabde sitti beelofte yoo ati gufattu an haa cabu jedhaaf abaara yoo ati beeloftu an haa beelawu jedhaaf abaara yoo ati dheebottu an haa dheebodhu jedhaaf abaara yoo ati daartu an haa daaru jedhaaf abaara si guddiftetti si baattetti si dhaltetti dhaltee bar dhalakee rabbi haa goysu aboo namichi waan san ilmoo san irratti raawwate rabbi dhalakee haa goysu wallahi waan biraa waan siin jedhu qabu biyya keenya Itoophiyaa keessatti biyya safuun bade biyya dhugaan bade namni itti himatan hin jiru himattu furmaatan argattu iyyitu furmaatan argattu asirraa gizee iyyan bar mootummaa kuffisuu qofaa miti bar mootummaa irraa namni rakkoo qabu hin jiru namni rakkoo dhuunfaa irraa qabu hin jiru barko wanni bade haasirraa udhakko hawwiin kennakko irra hedduun ijoollee Oromoo ala kana jiruuf keessa jiru abiyyiin aangorraa kuffisuu osoo hin taane yeroo waa bada wanni dubbataniif kaadiree milishaa aangorraa kuffisuu osoo hin taane aangoo barbaadanii osoo hin taane nagayaan baanee galuu barbaanna dhaba ilmoon namaa nagayaan baatee haa galtuu jechaa jira nuti guddaan hin du'in jedhaa jirra bar hin hidhamin jedhaa jirra barko ka jedhaa jirru kana bar isin jettanii guddaa ajjeeftanii hiitanii rashantanii duubatti hidhafuun isin mararuu dinnaan itti quufuu dinnaan rashanamutti quufuu dinnaan azaba keessa jirtanii daa'ima sabiyyii haadha deettee ciftu jala gaafuutanii mana duubatti gudeeduu jechuun maal jechuudha ko kazi balay wanni kanarra caalu garaa nama gubu akkaataan isin ummata itti garaa kan itti gubdan ka kanarra hafe maaltu jira waan gootan dhabdan bar ayaasaas dinaachuu minde akkamitti namummaatti human right waan jedhamu namni bar wanni horiinuu bar ilmoo isaati hinna yabar bineensi muka ilmoo isaati hinna yabar maal jechuudha namni jibba dhuunfaa kaadire irraa qabu kaabinee irraa qabu milishaa irraa qabu poolisii irraa qabu hin jiru bar ayaa gabaan mikko nuti dantaa biyya bulchuun qabnu bar ayaas walliganim osoo nuttuu kennanii akka itti bulchan hin beeynu bar ka barbaannu nagayaa'u ummanni nagaya argatuu qaba ka dhugaa dhabe dhugaa argachuu qaba ka dhiiga dhabe dhiigni isaa bayuu qabaadha ka jechaa jirru inni namaa hin bu'inidha namni karaa malee hin ajjeefaminidha hin roorrefaminidha hin gudeedaminidha ka argaa jirru mootu gurguddaa quufanii gara ilmoo diqqooletti harkan bar yeroo tokko bar Itoophiyaa jechuu keessa jibbaadha inni amma Oromoodha jechuu jibbita bar wanni biyyatti godhamaa jiru kana ani Oromoodha jechuu si jibbisiisa hunda caalaa wani nama gubumaa inni beeytanii hunda caalaa kasi gubumaa inni beeytanii kanama ajjeesu kanama rashanu kanama gudeedu kanama dararu osoo hin taane isa ka asii du'e obboleessi itti kolfu obboleetti itti kolfitu ta haadhataatuuf itti kolfitu kan mootu osoo rakkoo san argu callisu amma nuti eenyutti himannaadha rakkoo kenna nama itti himannu dhabne namuma boonnee itti himannee qabbaneeffannu dhabne bar yoo bar daa'ima ta'e alatti daa'imni biraa tumte
ilmoon boottee dhuftee abbaatti yookiin haadhatti boottee himattee aarii buufatti bar. Amma nuti rakkoo ummata keenyarra gayaa jiru, daa'imarra gayaa jiru, hawaasarra gayaa jiru, dararaa kana, gudeeddaa kana, suukaneessaa ummatarra gayaa jiru, gocha suukaneessaa gara jabummaa ummata keenyarra gayaa jiru kana eenyu abbaa keenyatti himannaa qaba. Isinoo walitti gammaddanii walitti kolfitanii yoo dubbanne namni sagalee keenya dhaga'u hin jiru, namni yakkamaa seeratti dhiyeessu hin jiru. Yoo dhiyaatellee hin qoratamaa qoratamee dhumu mee maal abbaa keenyaatti taanaadha? Maal taanu? Maal taanu jaran? Furmaanni maali jettan waan kana? Haati sun amma maal keessa jirti? Abbaan sun maal keessa jira? Ishii nuti silaa ummata maseena taanee rabbi ufnu wallaachise dayyuuta taane naatoo hin qabnu. Haati deettee ciibtu tabaatii sadii sun ta ilmoon bareedduun kichuun akkan taanetti irraa duute sun gabbaatee mana isii duubatti gudeedamtee ajjeefamte sun maal keessa jirti? Haadhan qabdanii? maal goonme? በጣም ያሳዝናል። qaamni biyya bulchus ta'e qaamni poolitikaa qaamni waan hunda dandeettii qabdan dhugaa ilmoo kana nu baasa, dhugaa sabiyyii kana nu baasa. Namni daa'ima kanatti gammada, daa'ima kana sagaleen hin taane osoo argitu cal'iftu osoo humna qabdu daa'ima kana dhugaa isii awwaalte waan boru rabbi si godhu hin beektu, waan boru ilma keetirra ga'u hin beektu. Kun siyaasa miti, kun siyaasa miti. Kun ufiif jecha dubbachuu qabda, ufiif jecha sagalee ta'uu fi qabda. Ilmoon tun ilmooteeti. Sinigalee dhimma siyaasati miti kun, dhimma siyaasati miti kun, dhimma namummaati kun. Mirga namummaatu sarbame bar, mirga daa'imaatu sarbame. Sinigalee kanaaf hundumti kun keessan viidiyoo kana sheer godha. Daa'ima kichuu karatti kutan sagalee taafi dhugaa rabbi nama gaddisiisa. በጣም ያሳዝናል። ስሙ dhugaa rabbi ani coraa kiyya xufna wallahi እንደውም ባሮሮን ዘባና kana hammaatee beeralle taxiqqoo uf beeytu ta'uffata aadaa uffattu yeroo sargiidhaytu yeroo ayyaanaatti tumam. dhiirrilee akkasitti hojjeefama. Daa'imni sabiyyilleen indom uffata aadaa wayii irratti suuraa isii arginaan isii ka barbaadamtee cubbuu malee akka hin taanetti duutu. Maal jechuudha? Maal Oromoo ta'uu yakka ta'e jaran? Oromoo ta'uu yoo yakka ta'e Oromoon guutuun biyyaa isinii haa baatu nutti hima warri biyya bulchaa jirtanillee. Yoo nama uffata aadaa Oromoo uffatee deemu arguu dadhabdan sirna keessan keessatti yakka ta'e kichuun akka hin taanetti duutetti wannoo isii dhaban. Dhugaa rabbii በጣም ያሳዝናል. nama gaddisiisa. Ilaa amma nama 1,000 as jirtan hundi keessan warri viidiyoo kana sheer gootanii dubbachuun feene dubbachuun dandeenye sheerin goone hundi keessan namicha daa'ima san ajjeesen tokko jechu dhalli keessan hama seenu bi'idhnillaahi alkariimi warri jalaa gammadaa jirtan tokko bar amma bar ka ajjeesus ka itti gammadu bar ajjeesan deeggaraa qaba barko ka gocha suukaneessaa daa'ima sabiyyii irratti raawwatu deeggaraa qaba ko akkaataa itti dubbatu si dhibaa jechuudha. Namni du'inii maaliif du'aa yoo jette baga du'ee kasiin jedhu jira. Ilmoon sabiyyiin hin gudeedaminii gideeti jettu afaan Oromootiin bagaasiin jira. Akkam gootame ko kun dhimma siyaasati miti yaa jara kenna kun abiyyiin